dhiiruma wayyaboo dubartii lammata dhalattuuf obboleessa qabxiin sodaatamti achirraan dhiirri dura gisee jiraatu bareedaadha boo ammas taphataa kubbaa miilaa akka ta'u fedha laal aboo immoo kee yaadee bari yaa'ee ibsaa yaadee kiisuma akka yaadee jechuu sammuu biyyatti bakka immoo faxina ajaa'ibaa kan akka ta'u abdii qaba. Waan lafarra deemuu natti hin fakkaatu. Osoo inni lafarra hin deemu lafarra? Waan lafarra deemuu natti hin fakkaatu si jeesan akka yaadu. Haga guddatutti yaa'u waanuma san hin dhiibanii waan ibsa wallahi injira akkamitti akkas ta'a guutee jira nu bira maal taatan sumaatu kaalii jeebar maa tokko qofa argadna yoo rabbi nuu kenne Maki mo? Ega, dalam mo panggil kan. Yo ibsa tergerai ibsa di hadapan apa mai kita. ID si politika jammerti bilashatti bas. Hai. Amang mencari makan ibsa ta? Kayak ibsa ta modeli ta iru bayo ibsa tibas desigale. Yo lagi tibas ni nuarga orang kausu santa. Khalid. Kesa wali galla bakka nafsisu ta'uu ni galla. Akka bara qabsoo san intalli taanaan reebalaan buute. Mucaa kiyya taphataa kubbaa miilaa taasisu hin jenne Haafizul Quraanii fi taphataa kubbaa miilaa. Inshallah rabbaa godhu. Boo'ee bar garaana nyaatee anis waliin boo'een sin jaa. Aneen abbichuu abbaa malaa abbichuu abbaa malaa maakiin biyya galuu deemti jaaga gisee namni abbichuu faarsee biyya galuu deemti jaaga rakkoon keessan akkasii bar akkasi abbichuu yennaan galuu deemti jettan wallahi wabillahi galuu fi miti waan gaarii gaafa hojjete ni faarsina waan badaa gisee hojjetes hin faarsinu gaarii hojjennaan abbichuudha gaarii hojjetu baannaan sirrii miti jennee itti deemna jechuudha akkasi namni abiyyi faarsakiin biltsiginnaa ta'e jechuu miti namni biyya ofii Itoophiyaa jee biltsiginnaa ta'e jechuudha miti Oromoo. Bakka namni biyya ofii faarsuun takkiin immoo waan gaarii nama hojjete jechuun biltsiginnaa ta'uu miti. Biyya saniif lafee dugdaati. Nu malee biyyi sun hin bareeddu, nu malee illee hin dhaabbattu, nu malee illee kaatee deemuu hin dandeessu. Okay? Lafee dugdaati nuti biyya saniif. Eenyu caala bishaan Abbayyaa irratti eenyu caala hirmaannee jira jechuudha. Ani hirmaadheen jira. Mana qaraatitti bargizee hunda dhufanii maallaqa nurraa guru turan. Biyya keenyaaf jennee maallaqa kanneen jirra bara. Hamilee maal jettamii barreessi yaa hamileeti yeqashtii. Anamma boorulaan. Masriin tuyyuu na dhageesse na hiiti biyyatti na deebiste jechuudha.
yoo as taa'ee bu'aa bishaanii dubbadhe yaa gaayis baguma afaan oromoo osoo beekan rakkoon irra ga'ee bar wayni አንዳንዴ እኮ ማኪ ኦይ ለቤክ ላላ haasawa kiyya isinitti geeffadhe yaa ummata ijala jiru isinitti geeffadhe diiniin garaa isin nyaatu islaamummaan garaa isin nyaattu nama sheeka wala shee je'ee sheeka ammootiin adooshee je'ee sheeka ammootiin gindiir je'ee sheeka burraayyuu je'ee diinii kanatti dhaabatu osoo ammoo quraanaan beeyne osoo hadiisaan beeyne diiniin homaan ta'u islaamummaan homaan taatu sima diin irraa dadhabanii atiin ammootiin islaamummaa gahee qabdu ammootiin namni sheekaa namni waa beekumsa rabbi sibiratti kaa'e abboo ganda beeytaa ammoo nama beeytaa himi ammoo ganda sanitti himi warra isaaniitti himi yoo dhaabachuu didan seeratu jira seeraan nurra haa ta'an abboo rabbi sodaadha rabbitti isin himan yoo diiniin garaa isin nyaate rabbitti isin himan yoo islaamummaan garaa isin nyaatte rabbitti isin himan waan rabbiin jettan rabbitti isin himan waan rabbiin jettan rabbitti isin himan homaa diiniin ammoo isiniif homaan ta'uu rabbitti garuu isin himan islaamummaan homaan taatu rabbitti isin himan yoo kitaaba kana ifaan jeetiniin duraan ammoo darasummaa deemnee qaraan rabbitti isin himan diiniin ammootiin homaan ta'uu rabbitti isin himan homaa ka ammootiin laal dandayu ammootiin rabbi aalamaati ka waan maraa ofu rabbi aalamaati rabbitti si himan diiniidhaan naggaaduu kana maqaa sheeka walashee jettee sheeka goobbaa jettee sheeka gindhiir jettee sheeka adooshee jettee afaan saalaatiin asirraa nama arrabsitee waan barbaadde dubbattee diinii ammootiin ilaal itti taphattu kana lukaan irra deemtu kana rabbitti si himanne yoo islaamummaa ammootiin hin jaalattan ummata asirra jirtan rabbitti himanne rabbiillee haa argu nuti sitti himanne yaa rabbi nuti sitti himanne yaa rabbi yaa rabbi sitti himanne yaa rabbi nuura geettaa yaa rabbi yoo ifaajee diinii kana keessaa qabaanne sitti himanne yaa rabbi yoo ifaajee diinii kana keessaa qabaanne sitti himanne yaa rabbi guyyaa jira maal jettan kaanaatamma waan gootu zambeelii gurguddaa oo manaa qabaatte awwaali zambeelii xixiqqoo itti kenni qaccima kana waa ammootiin waa bitattee haa galtu akka haftaamii gabayaa keessan bu'inii garaacha buute gaafa garaacha buute rakkoodha kanallee ilaalti kanallee bituu malee jetti garaacha buutee ennaan birriin ammootu birriin 500 garaacha buufti niitiite gabayaa garaacha eessa buufti harkaa dhaabatti timaatimaa fi dinnicha yoo bitte dhaabatte sitti dawwalti moo gabaa keessa ammootiin illiqaa achii walitti hartee galti zambeelii mati xiqqoo harka kaayee qaccima gabayaa kana waan argatte bittee haa galtu qaruuteen taatu yoo zambeelii gurguddaa mana qabatte awwaali birriin 500 zambeelii gurguddaa keessa maal ammootiin hin mul'atti wanni dinnichaa fi timaatima yoo bitte maal mul'atti maal jettan bada yarana laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah maal jettan bada yarana nama barjaartii irraa birrii gara galee wacii kamsaatiif jecha birrii irraa gara galee itti kennu jira birrii madhibbaa tana ta torba irra deebi'ee lakkaa'u jira barjaartii irraa gara galee akka waan birriin dhibbaa walitti maxxante 200 si'aa bar kuteeyyuu birri maa kutee baraa kun kana goggodhaa oola waan waliin maxxante si'a torba lakkaa'ee itti kenne bata jara maal jettan isin amma kan amma jaarsa jaartii jalaa birrii achi gara galee akkanatti lakkaa'u kasanuu ammoo birrii 500 torba irra deebu akka waan waliin maxxante kuteeyyuu birrii bata jara maal jettan isin amma laa ilaaha illallah maal jettan bada yarana